weellistuutu uffata aadaa isaaniitiin of mimmiidhagsanii bareedanii nu gidduutti argamu. Ishiinis maal jettee galatoomaadha ulfaadha hundumti keessan teessuma keessan qabadha. Galatooma raayyaa. Eenika akkuma sila isinitti illee warri raayyaa kallattii garaagaraatii sagantaawwan garaagaraa irratti yeroo darbees gaafa guyyaa irreessaa ispoonsara guutuu nu ta'anii guyyaa gaas immoo ispoonsara nu ta'aniitu raayyaa biiraa dhaabachuudhaan nu galateeffadha. Artistii kanneen martuu haallee nu kenna bareedduu warra raayyaa fakkaattee ta'uu gidduutti argamtee jirti. Isaanis immoo keessummoota keenya raayyaa irraa dhufanii ta'uu gidduutti argamanidha. Akkuma sila isinitti himee aadaa guutuu naannoo sanaa jiru haala uffannaa isaanii fi faaya isaanii qabatanii ta'u isheenis gidduutti argamtee jirti. Akkuma sila isinitti hime immoo keessummoonni kabajaa biyyoota alaa irraa affeerraman waan jiraniif isaa simachuu. Waktu jawab betul, itu jalan mereka aslinya ini. Namanya apa? Ye, apa Isa, asyik betul. Tahu mana mana tanya pada tu apa? Kulit jalan asing pun. Mengisti nama itu, mulu arah-arah agak aslinya. Jabatan dari jabatan dia. Rapi wajah dan maaf. Rapi wajah dan maaf. Rapi wajah. Rapi berkata kati. Akan nama tokko nu hagu apa tu? Aki dia nama kit, dia tak kena hagu. Oja tak kerja nu hagu Rapi. Pun dia tak kena hagu Rapi di sini le, Rapi tabas. Wali ni baru. Dapat mah dia ini nama LP, ada state ada. Anama gambar cuti ya dilu jalan ni, boleh tu pun. Mungkin dah balik bisa jalan nana. Ini kita jalan tak. Kita jadi kemarin sebab se, Rapi jalannya ada juga tu. Injanda biya kenya kamotan Niga orang jira jeta burra daga termale mbele yang kenya jira tu ija kenya narbu amma ga kama jalannya jira mbele yang kenya jual makan serba aromatis buran daga nya mele ijan argine bino amma ijan argine jira goda kanan ayah ga anak amma sarana wagga afta mishan utahid alat ya amma oroma argan dia bugurani daga mele atu aka jolle benya ko teo jual makan Info marabba walid nuardi rabbi info marabba arraati akan hukunar info marabba mbere janke nyawaji nakinu siso marabba شمرنا أسكيسة كفتني أيام كان كبجو أفنوالي أرجمتن مكاتي في مكاها أوراقي في مكا سالهاتي بدأ سجلة وفر أني هدولي أسوي بيت وسربو بلد أكسيتي هرجعها في أدلي لينيس أفانو مبيتو ها أنو Nitandenya harga seperti akka biyyaatti akka federaalaatti akka naannoo oromiyaatti
badhaasarrallee gabbaatanii badhaastullee na godhee jira mootummaan garuu badhaasni akka har'aatitti na gammachiisee jira. Maaliif yoo jettan Saalihaan odoo aslaabaa keenan gammada. Saalihaan ilmooti jechuun an danda'a geeree ilmooti jaati dubartii hunda dabarte jechuudha. Fakkeenya dubartii taate akkamitti fakkeenya dubartii taate yoo jettan qonnaan dubartiidhaaf fakkeenya ta'e jechuun hin danda'ama. Dalagaadhaan dandeettii ta'uu hin danda'ama. Garuu dubartii haga har'aatitti carraa hunda Saalihaan nu dursite akkamitti dubartii gadi baastee mul'isuu isii kun waan xiqqaa miti. Dubartiin mataan isiitu bahuu rakkina. Mataan isiitu bahuu rakkina. Ofii baatee har'a immoo barmoota akka nama biraatii ta'utti dubartii hunda nan mul'isa jechuun isii kun baay'ee barmoota guddaadha. Kan har'aa badhaasaa miti barmoonni kun immoo wal haa qabannu wal haa beeknu dubartiin deeggaruu qabdi dubartiin bira dhaabachuu qabdi dubartii tokko ta'uu qabdi. Yoom kana jedhu dhiirri nu wajjiniini kun beekamaadha. Kanaaf jechuun gammada yoo dubartiin hin jabaatin ilmi hin jabaatu, intalti hin jabaatu, manni hin jabaatu, qabeenyi hin jabaatu, beekumsi hin jabaatu. Kanaaf jechuun dubartiin jabaachuu qabdi, dubartiin barachuu qabdi, dubartiin mul'atuu qabdi, dubartiin wanna hundatti yoo cimooftee jette cimiinna biyyaati galatoomi Saalihaa galatoomi warra si wajjiniin hojjetaniif. Kanaaf jechuun hammanuma dubbachuuf sagantaa malee kan itti seene dhiifama isin hundaan jaaladha. Martuu